Waaqayyo Abbaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Dookumentarii gabaabaa sagantaa dargaggootaa waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuu irratti xiyyeeffate isin biraan ga'e. Ayaataan nu waliin tura. Dhalli namaa dhaloota isaa irraa jalqabee sadarkaalee guddinaa hedduu keessa darba. Kunis dhalachuu irraa eegalee mucummaa, daa'imummaa, ijoollummaa, saafilummaa, dargaggummaa, ga'eessummaa akkasumas dulluma jechaa sadarkaa umurii jiraatu lakkaa'aa adeema. Adeemsa kana hundumaa keessatti wantoota hedduutu isa mudata. Keessumaa ammoo umuriin dargaggummaa umurii jireenya nama tokkoof murteessaa ta'edha. Umuriin dargaggummaa yeroo itti fakkii egeree keenyaa akka ta'utti bocuuf nuuf kenname yoo ta'u, kanaaf immoo kan nu gargaaru humna guutuu, sammuu yaaduu fi dirree irratti egeree keenya kalaqnu yeroo nuuf kennameera. Haa ta'u iyyuu malee humnaa fi sammuu akkasumas yeroo gaarii nuuf kenname kana sirnaan itti fayyadamnee waan galgala keenya tolchuurra akka hin oolchineef qaamotni halkaniif guyyaa nu saamuuf dammaqanii hojjetan hedduudha. Isaanis biyya lafaa, seexanaa fi foon keenya yoo ta'an, tooftaalee garaa garaa fayyadamuudhaan kennaa keenya isa guddaa umurii dargaggummaa nu jalaa saamuuf nu naanna'anii aadaa oolu. Kun hundinuu ammoo egeree isaanii akka hin miidhagfanneef jireenya dargaggoota hedduu burjaajii ulfaataa keessa akka galu godheera. Baay'een isaanii yeroo isaanii isa meetii caalaa qaalii kana iddoo hin barbaachifnetti qisaasessaa, oliif gadi jooraa, gaaga'ama guddaa ofii isaanii irratti akkasumas maatii fi biyya isaanii irratti fiduuf saaxilamaa jiru. Kana jalaa ooluuf dargaggoonni waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuu cichoominaan hojjechuuf akkuma sagaleen Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa lallabaa boqonnaa 12 irratti yeroo dargaggummaatti uumaa ofii akka yaadatan gorsu, dargaggoonni naannoo keenyatti argaman afaan bineensota umurii dargaggummaa nyaachuun eeffatanii cufnee dargaggoonni macaafa qulqulluu keessatti uumaa isaanii akka hubataniif dubbii Waaqayyootiin egeree isaanii akka bocan haalota garaa garaa mijeessuudhaan dargaggoon gara kamitti goruu akka qabu yaadachiisuu, jajjabeessuu, macaafa qulqulluu barsiisuu fi qayyabachiisuu irratti argama. Waldaan guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuu bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti amantoota muraasa ta'aniin kan hundeeffame yoo ta'u, bu'aa ba'ii hedduu keessa darbuudhaan waldaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama saffisiisaa agarsiisaa jiran keessaa ishee tokkodha. Kunis jijjiirama bakkaa, jijjiirama lakkoofsaa akkasumas jijjiirama jireenya hafuuraa amantootaa fi tajaajiltootaati. Waldaa kana keessa namoonni amanan heddummachaa akkasumas kallattii garaagaraatiin haalota garaagaraatiif jijjiirraa iddoo kan taasisan amantootaa fi tajaajiltoota hedduudhaan lakkoofsi miseensa waldattii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa ga'eera. Waldaan guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuu badhaadhummaa dubbii Waaqayyoo keessaa argamuun gara mataa waldaa kiristaanaa isa ta'e Kiristoositti akka guddatan gochaa akka jirtu jijjiiramni gurguddaan ijaan mul'atan ragaalee dhokachuu hin dandeenye hedduutu jira. Isaan keessaa sagantaan dargaggootaa jijjiirama hangafaa ta'ee fagootti ifee mul'ata. Sagantaa kana koree waldichaa kan ta'e yeroo jalqabaatiif qindeessuudhaan kan jalqabe dargaggoo Yilmaa Gaaddisaati. Maqaan koo Yilmaa Gaaddisaan jedhama. Sagantaan dargaggoota 2007 eegalee sagantaa kanas eegaluuf baay'ee dadhabbii ture. Saganticha yeroodhaan argamu maal kun baay'ee rakkisaa ture. Sagantaa hin baramne kana akka haaratti eegale waan ta'eef baay'ee dadhabina qaba ture. Garuu yaa kan eegalle naannoo sana gaggeessaa waldaa keenya wajjin mari'annee haa eegallu jennee eegalame. Yaa sagantichi eegalame guyyaan isaa roobii ture. Garuu roobii immoo soomaaf sagadatu ture. Isaan walitti bu'aa ture. Aktiif ta'anii hirmaachuun kun baay'ee nu rakkisa ture. Maaliidhaa fi waldaa keessatti isa dura wanti nuyi namoota biraarraa baranne hin jiru. Achuma keessatti eegalle waan ta'eef ijoolleen achi keessas baay'een isaanii ijoollummaa achi keessatti guddatan waan ta'aniif saganticha irratti aktiif ta'anii waanumti hirmaannu suniyyuu
hin beeknu ture. Sagantuma sanbataa fa'aa irra deebina yeroo baay'ee. Ergasii booda ammoo dargaggoonni kan biroon sagantaa kana itti fufsiisuudhaaf gatii gurguddaa baasaa jijjiirama bor dhufuu abdii guddaadhaan eeggachaa humna qaban hundumaa fayyadamanii kadhachuudhaan gatii gurguddaa baasaa har'a ga'aniiru. Kanneen cichoominaan hojjechaa turan keessaa Boontuu ammoo ishee tokkodha. Boontuun horii sagantaa dargaggootaa taatee hanga har'aatti hojjechaa kan jirtu yoo taatu bu'aa ba'ii sagantaan kun keessa darbee dhufe akkas jechuun dubbatti. Sagantaan dargaggootaa yeroo muraasaaf addaan citee ture. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo nu gargaaree bifa haaraa fi addaadhaan jalqabnee ture. Saganticha baay'inaan kan hirmaatu dargaggoota hin ture. Sababoota adda addaa fi tokkoffaan sagantaansaa sagantaa jimaataa irraa ture. Sagantaa jimaataa immoo baay'inaan ijoolleen dargaggootaa barumsa barattoota gatii ta'aniif iddoo fagootti baratanii hamma as dhufanitti sa'aatiin isin ture. Sa'aatiin isaas mijataan ture. Sa'aatiin isaa sa'aatii 11 booddee ture. Kanaafiyyuu haalli mijataan hin ture. Garuu rakkinicha furuuf kan nuti goone tokkoffaa saganticha sagantaa sanbata guddaa gochuu ture. Sagantaa sanbataa irratti immoo hirmaannaa gaarii ture. Sagantaan kun akka cimee itti fufuuf jaarsolii waldaas koreen dargaggootaas gahee guddaa taphataniiru. Tolee hedduu naa jiraatan iyyuu malee kaayyoo Waaqayyo sagantaa kana irratti qabu guddaa fi bal'aa waan tureef kallattii garaagaraatiin dargaggoota kanaaf namoota kaasaa barumsa barbaachisoo ergaa yeroo isaa eeggate ergee dargaggoota kana hidhachiisaa turuusaa koree sagantaa dargaggootaa kan ture dargaggoota damee dhibbisaa akkas jechuun dubbata. Waldaa Guutuu Wangeelaa Gafarsaa Buraayyuu keessatti yeroo dheeraadhaafis tureera. Akkasumas koree sagantaa dargaggootaa ta'ee tajaajilaan ture. Egaa sagantaan dargaggootaa amma arginu kun sadarkaa amma irra ga'ee jiru kanaaf bu'aa ba'ii ol ba'uuf gadi ba'uu hedduu keessatti Waaqayyo karaa baay'ee karaa namoota baay'eetiin barumsa garaagaraatiin dhufee tajaajilaa ture, itti dubbachaa ture. Keessumatti karaa obboleessa keenya Eebbisaa Baayisaa guddina madaalawaa guddachuu dhimma jedhuuni sagalee Waaqayyootiin gadi fageenyaan namni gara kamitti akka guddachuu qabu sirriitti xiyyeeffannoodhaan gara macaafa qulqulluu gara Kiristoositti guddachuu akka qabnu karaa isaa si'a baay'ee nutti dubbateera. Akkasumas karaa obboleessa keenya Paaster Naa'ol Baqqalee Waaqayyo toora guyyaa guyyaa jechuudhaan karaa baay'ee si'a baay'ee akka macaafa qulqulluutti guddachuu qabnu gara Kiristoositti akka deddeebi'uu qabnu guyyaa guyyaadhaan sooranni keenya nuti soorachuu qabnu waa'ee Kiristoosiitiif wantoonni nuti gochuu qabnu caafata qullaa kanaa wajjiniin hariiroo nuti qabnu karaa baay'eedhaan nu jabeesseera. Gara fuulduraattis macaafa qulqulluu kanaa wajjin hariiroo sirrii qabaannee gara itti guddachuu qabnu amma gaafa Kiristoos Yesuus mul'atutti gara isaatti guddachuu akka qabnu itti fufiinsaan carraa bal'aa nuti nu gidduu jiru kan akka hirmaattaniif amsuma qoosiin isin dabarsuun barbaada. Mul'ata guddaa Waaqayyo koree sagantaa kanaaf kenne keessaa inni tokko qo'annaa macaafa qulqulluu. Qo'annaan macaafa qulqulluu kun hagayya bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan jalqabame yoo ta'u kutaa macaafa qulqulluu ergaa Xiimotewos lammaffaa guutummaatti kan qabatu ta'ee gara itti gosu mata duree jedhuun mujullii bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een akkasumas bifa teoloojikaal ta'een qophaa'uudhaan waggaa tokkoo fi ol qayyabatamaa ture. Qayyabannaan kun yeroo eegalu maatii yookaan beessi faamilii 12 ta'aniin akkasumas abbaa yookaan haadha hafuuraa 32 ta'aniin baay'ina miseensa 126 ta'aniin walumaa galatti dargaggoota 156 ta'aniin geggeessuu hafuura qulqulluutiin qayyabatamaa tureera. Maqaan koo Taarikuu Dabbiraan jedhama. Qayyabannaa macaafa qulqulluu kana wajjumaan waldaa kana keessatti yeroo manni jalqabameen eegale. Kanarraa kan ka'e waldaa kana keessatti qayyabannaa kanarraa kan ka'e bu'aawwan gurguddaa jireenya kootti argadheera. Isaanis macaafa qulqulluu koo baay'ee jaallachuu, dhiyaachuu, akkan dur akka seenaatti dubbisa ture duri. Amma garuu macaafa qulqulluu koo jaallachuurraa kan ka'e eenyuuf akka inni barreeffame, maaliif akka inni barreeffame, gadi fageenyaan dubbisee seenaawwan jiran hundinuu hiikaa jireenya koo keessatti qabaatu. Kanaaf macaafa qulqulluu baay'ee jaallachuu dhufeera. Dandeettiin dubbii kootii erga macaafa qulqulluu qayyabachuu jalqabnee asiti maatii xixiqqaa gidduutti waan godhamuu fi namoota baay'ee gidduutti sodaan illee karaa sana sodaa of keessaallee balleessuu danda'eera. Jajjabina guddaa argadheera. Jaalala obboloota gidduurraa kan ka'e waan xixiqqaa dubbii xixiqqaa babarsiisurraa kan ka'e walii keenya gidduutti waan nu gale waan nu dubbannuu fi achirraa kan ka'e garuu jajjabina guddaa argadheera. Ammallee barsiisuudhaaf macaafa qulqulluu hamma naaf galeeree jajjabinaan dubbachuu danda'eera jechuudha. Akkuma sagaleen Waaqayyoo macaafa faarfannaa 133 irratti dubbatu obboloonni walii wajjin jiraachuun maal gaariidha namatti tolas jedhee gadi siqee immoo jireenyi darbinee achirratti akka argamu Waaqayyoo abboomee jira. Anis tokkummaa bakka kanatti jiru qo'annoo macaafa qulqulluu sagantaa dargaggootaa irratti godhamurraati dhiibbaa Waaqayyoo sana akkan argadhe guutummaa guutuutti natti dhaga'ama. Afeerraan naa godhamee ture
kan inni gara waldaa kanaa dhufe sagantaa dargaggootaa kana irratti qo'annaan macaafa qulqulluu akka jiru akkasuma obboloonni maatiiwwan jaalalaa akka jiran afeerraa obboleessi koo tokko naa godheen dhufe anis gara kana gaafan dhufe isa sana jireenya koo irratti sanatti himame sana caalaatti jireenya koo irratti argeera. Yeroon dhufee nan yaadadha dadhabbii baay'ee keessa ta'e mudhikkii qorumsa jireenyaa baay'ee keessa ta'e ture kan hin dhufe isa sanarraallee maatii waaqayyoonaaf kenne kana keessatti eebba waaqayyoonaaf qoode kanarraa hirmaadhee kanarraa yeroon itti bilisa beetu jira. Kanaafiyyuu jechuudha maatii kana wajjin ta'uudhaan obboloota kana wajjin ta'uudhaan eebba tokkummaa kana keessatti abboomame akkan argadhee natti dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoota waldaa keenya keessa jiran akkasumas namoota hundumaaf dhaamsaan qabu xumura irratti jechuudha. Waaqayyoo dhala namaaf eebba baay'ee qaba. Kaayyoon waaqayyoo dhala namaatiif qabu hundumtuu eebbadha. Eebba sana immoo jechuudha bakka adda addaatti argachuu dandeenya. Eebba tokkummaa kana keessa jiru garuu kan nuti argachuu dandeenyu tokkummaa kana irratti argamuudhaan sababa ta'eef namoonni hundumtuu tokkummaa kana qo'annoo macaafa qulqulluu bakka kana jiru irratti argamanii eebba kana akka qooddatanii dhaamsa kooti. Nuni duraanii otoo sagantaan dargaggootaa kan jalqabame amma dhaloonni kun maal ta'a gara fuulduraattis dhalootatti maal dabarsu baay'ee gaarii qabnaayyuu kanarrattis baay'ee immoo kadhannaayyuu waaqayyo immoo waldaa kana keessatti dargaggoota ga'umsa qaban akkaataa kitaaba dhugaa baa'umsaa bahuu danda'an kana hundumaayyuu isaan kana kaasee waaqayyo isaanitti fayyadamee isaanirraan ijoollee qoqqofaa miti dargaggoota baay'ee maaliif kan jijjiirama mana koo irratti argu iddoo biraas nima jira. Duraanii macaafa qulqulluu gaafan dubbisu akkuma seenaan dubbisa dhugaa dubbachuudhaaf hubannoo ani macaafa qulqulluu hin qabu amma kanaa miti. Amma garuu akkaataan qayyabannaa koo jijjiirameera. Akkamitti akkan qayyabadhu hafuura qulqulluudhaan akkamitti macaafa akka qayyabannoo akka dandeenyu waaqayyo na gargaaree karaa isaan akkan qayyabadhu baay'ee baradheera achi keessaana. Akkaataa macaafa qulqulluu qayyabadhaa koo baay'ee jijjiirameera. Jijjiiramni ijoollee keenya irratti arginu baay'ee adeemanii waldaa keenya irrallee darbanii iddoo biraatti ijoollee wangeelan dhaga'in jiran naannoo wangeelan dhaga'in jiranii yeroo isaanii kennuudhaan umurii isaanii kanatti deemanii wangeela labsaa jiru. Baay'ee hojjetamaa jira wangeelli karaa isaanii. Durnuun amma umurii ijoollee kanaarra yeroo turre ganaa maatiirraa fakkeenyummaa fudhanna. Waan akkasiitu ture. Ofiin kaka'umsa qabaannee akkama sadarkaa isaan ammarra jiran kanatti waa'ee wangeelaaf of kenninee hojjechuun xinnoo nutti ulfaata ture. Har'a garuu ijoolleen keenya gaafa laallu kaka'umsa isaan wangeelaaf qabanii dubbifachuudhaaf kadhachuudhaaf yeroo isaanii kennanii bakka yeroo fudhatanii dhimmi isaan irratti fokus godhan irra caalaan waa'ee wangeeladha waan baay'ee namatti toludha. Umuriin isaan irra jiran kun yeroo ijoollummaan nama butu yeroo biyyi lafaa nama gowwoomsu babbareedinni lafaa yeroo nama gowwoomsu ture. Garuu kanaaf of hin kennine waaqayyo isaan gargaaree an baay'een waaqayyoon galateeffadha. Dargaggeessi tokko wangeelatti qabame jechuun biyya tokkotu fayyee maatii irratti darbe. Kanaaf ijoolleen keenya nurrallee darbanii biyyaaf fayyina ta'aa jiru. Ijoolleen kun sagantaa dargaggoo kanarratti hirmaachuudhaan umurii isaanii ol akka isaan yaadan bishina umurii isaanii ayyamu ol akka nama guddaatti akka nama mana waaqayyoo keessa bubbuleetti akka isaan yaadan wangeela kana seera uumamaadhaa amma mul'ataatti gaaffii gaafata hundasaaf deebii kan hin dhabne ta'uu isaanii manatti qayyabannaa macaafa qulqulluu baay'inaan akka isaan irratti hirmaatan muujula fudhatanii galee hojii godha jedhanii yeroo isaanii qayyabatan gaaffii adda addaa yeroo isaan wal gaafatan dhimma kadhannaadhaan illee wal qabatee prayer chainii uumanii torban guutuu yeroo isaanitti kadhatan soomaaf sagadaan torban guutuu torbanni kun dargaggoonni kan isaanitti labsanidha torbannitti soomaaf sagadanidha jedhanii waan hundumaarraa of qusatanii yeroo isaan itti kadhatanidha. Gabaabamatti dargaggoonni waldaa keenyaa teoloojii baratan jechuudhaaf hin danda'ama. Maaliif jennaan teoloojiitti kan baramu dhimma kiristooloojii yoo kaatanii fudhattan akka poorshinii tokkotti yeroo isaan itti baratan sirriitti iftoominaan naannoo sanatti ibsuu akka isaan danda'an waa'ee tiriiniitii sadan tokkummaa waldaa baay'eetti iddoo baay'eetti gaaffii adda addaadha kan ka'u. Namoonni gurguddaan illee hubannaa gadi fagoo amma isaanitti hin qabaannetu jira. Ijoolleen dargaggoonni waldaa keenyaa kanatti iddootti isaanitti nama qaanessan hin jiru. Eenyu fuula duratti ba'anii ibsa gahaa kennuu waa'ee wangeelaa kutaa kamiin iyyuu taanaan kakuu haaraas kakuu moofaas wal tiimsiisanii yeroo isaanitti dubbatantu jira. Keessattuu obboleettiin tokko wanta isheen dhugaa baate
sagantaa dargaggootaa kanaanii haaraa lafaa kaasnee gooftaa fudhanne jettee yeroo isheen dhugaanaa baatetu jira. Haaraa lafaa kaanee sagantaa dargaggootaa kanatti gooftaa biyyattii tajaajilaa turtee dhuftee faarfataa turte garuu haaraa lafaa kaanee gooftaa kana akka waan arganneetti fudhannee jettee yeroo isheen itti naa kaasteedha. Bu'aawwan qo'annaa macaafa qulqulluu kanaan argaman kana jedhamee kan ibsamu miti. Dargaggoonni macaafa qulqulluu isa dhugaa sirriitti akka hubataniif hojiilee gurguddoon hojjetamaniiru. Sagalee Siraachoon sagalee loltoota wangeelaati garuu Kiristoos fannifame lallabna. Maqaan koo Abiraam Mirreessaan jedhama. Tiimii Ivaanjeliizimii dargaggoota waldaa guutuu wangeelaa Gabarsaa Buraayyuu wajjin hojjedha. Akka tiimii keenyaatti waggoota lamaan darban kana bara 2016-17 hojiin hojjetame hojii bal'aadha. Jetti yeroo lama roobii adaarii qabannee hin kadhanna. Akkasumas reer wiikii jetti torban guutuusumaaf kadhataan turre qidaamee sanbata duraa isa jedhamu mishinii deemnee naannoo kanatti wangeela lallabna. Akkasumas waggaatti yeroo tokko loongi mishinii hin hojjenna fageenya irratti deemnee bara 2016 yeroo tokko hojjennee turre bara 2017 kanas marsaa tokko deemnee hojjennee turre. Akka tiimii keenyaatti hojiin hojjetame bal'aadha. Loongi mishinii hojjenna irratti bara 2016 mulootti loongi mishinii deemnee turre hojjennee turre achirratti hojiin hojjetaman hojii bal'aa ture. Naannoo sanatti wangeelli lallabamee jamaadhaan wangeela kan dhagaan nama 1240 ol kan ta'anidha. Namni abdii kenne tokkoof tokkoon wangeellitti lallabamee waldaa nan dhufaa gooftaa nan fudhadha jedhee tokkoof tokkoon dhugaatti wangeellitti dubbatamee namni abdii nuu kenne nama 89dha. Akkasumas lubbuu haaraan nama 37 kan ta'an gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Waldaa kiristaanaatti qabamanii jiranii gooftaarraa gargar kan ba'anii booddeetti kan deebi'an naannoo nama 4 kan ta'an gara gooftaatti deebi'aniiru. Walumaa galatti namni 41 naannoo sanatti mootummaa waaqayyootti dabalameera. Marsaa lammee bara 2017 kana keessa naannoo sabbataarraa meettaa iddoo jedhamutti tiimii kana wajjin deemnee wangeela lallabnee turre. Naannoo sanatti illee hojiin hojjetame bal'aadha. Naannoo sanatti wangeela jamaadhaan kan dhaga'anii nama 6,000 ol kan ta'an wangeela mootummaa waaqayyoo sirriitti dhaga'aniiru. Isaan keessaa namni abdii nuu kenne gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee nan fudhadha jedhee abdii kan nuu kenne nama 384 qaxaroo kan nuu qabe waadaa kan nuu galee jechuudha. Namni amanee lubbuu haaraan namni amanee naannoo nama 36 kan ta'an gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhataniiru. Deebii kan turan baakii kan godhan gooftaarraa gargar kan ba'an namni 36 gara mootummaa waaqayyootti deebi'aniiru. Walumaa galatti naannoo sanatti hojiin hojjetame naannoo nama 60 kan ta'an gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Walumaa galatti waggoota lamaan kana ji'aanis kan hojjennu ta'ee yeroo garaagaraatti kan hojjetame naannoo garaagaraatti ta'ee naannoo Shaggar kanatti wangeelli hojjetame gabaasa ammaa wajjin walumatti qaba. Naannoo nama 15,300 olii wangeelli mootummaa waaqayyoo sirriitti dhaga'anii wangeelli lallabameeraaf nama 622 kan ta'an wangeelli sirriitti dhaga'anii waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirriitti dhaga'anii waldaa kiristaanaa hin dhumne jedhanii waadaa kan nuu galan nama 622 lubbuu haaraan waggoota lamaan kana keessa nama 201 kan ta'an lubbuu haaraan gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhataniiru. Duuba kan deebi'an baakii kan godhan gooftaarraa kan fagaatan naannoo nama 85 mootummaa waaqayyootti deebi'aniiru. Walumaa galatti hojii waggaa kana waggoota lamaan kana hojjetame naannoo nama 286 mootummaa waaqayyootti dabalamaniiru. Sagantaan dargaggootaa namoota ba'aa dargaggootaa qaban hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u, isaan keessaa gareen gorsitootaa isa tokkodha. Gareen kun dargaggoota waldichaa bira gorsuun akkasumas dargaggoota raada garaagaraa keessatti argamanii kadhachuuf deeggarsa barbaachisaa kennuu irratti argamu. Maqaan koo Gammachiis Magarsaan jedhama. Gaggeessaa garee gorsa dargaggootaa isa kaawunsiliingii jedhamu waldaa keenyaati. Garee kana hundeessuuf wanti nu kakaase dhugaa dubbachuuf barri kuni baroota isa kanaan duraa caalmaa bara ammayyuu baay'ee hammaataa deemaa jiru. Dargaggootaaf immoo maayyuu isa baay'ee caalaatti ulfaataadha. Kanaafiyyuu dargaggoota immoo akka dargaggeessaatti gorsuu gatii qabnuu fi sababii kanaaf dargaggoota ofitti qabne
gorsa isaaniif barbaachisu dubbii sagalee waaqayyoo irratti kan hundaa'e isaaniif kennuu barbaada. Kanaaf jechadha tiimiin kun kan inni hundaa'e jechuudha. Wantooti nuyi amma hojjechaa jirru kallattii garaagaraatiin dargaggoota argachuu yaalaa jirra. Dargaggoonnis immoo dhufanii nu quunnamaa jiru. Sanarra kan caale immoo aadaa keenya ta'e nuyi iccitii keenya baasnee eenyummaa keenya himnee iccitii keenya isa gurguddaa namatti himachuu hin barbaanne waan ta'eef sanaaf furmaata waan ta'uu danda'u teelegiraam buutii kireetii goone teelegiraam buutiin kun akkaataa inni hojjetu namni gorsa kennuusi namni gorsa fudhatusi waliin beeku jechuudha. Kanaafiyyuu kallattii sanaatiin iccitii isaanii hundumaayyuu nutti himatanii nuyi immoo dubbii sagalee waaqayyoo irratti hundoofne dargaggoota kanaaf gorsa kennaa jirra. Akkuma kana immoo ofii isaaniitis barbaadanii kallattii garaagaraatiin kan nu qunnamaa jiranis hin jiru. Waldoota garaagaraa iddoo naannoo keenya jiranis biyya keenya keessa jiranis dargaggoonni sooshaal miidiyaa irraas kallattii garaagaraatiin nu qunnamaa jiru. Isaan sanaafis gorsa kennaafii jirra. Namoonni gorfamanii dhugaatii gaarii nuu kennaa jiran jiru. Moor kana caalmaa immoo gara fuulduraatti immoo guddifnee irratti hojjechuu gatii barbaadnuu fi kallattii garaagaraatti wal hiriirsine sababii isaa gorsi kallattii garaagaraa qaba waan ta'eedhaaf namni wanta irratti hojjechuu barbaadu filate inni kaan rileeshnshiippii ta'uu danda'a, guddina afuuraa ta'uu danda'a, yookaan immoo sooshaal laayifiidhaan ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin wal hiriirsine wanta sana irratti qayyabachaa irratti guddachaa deemaa jirra. Sababii isaa kan hundumaayyuu kan nuyi goonuu fi nama sirriitti ga'aa ta'e tokko uumuu dargaggeessa kallattii hundumaayyuu guddina hunda galeessa guddatu uumuu barbaanna waan. Garee sagantaan dargaggootaa qabu keessaa inni kan biroon garee tajaajilaa aartiiti. Gareen kunis akkaataa barbaachisummaa isaaniitti hojiiwwan gurguddoo, qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo, diraamaadhaan, koomeediiwwan gaggabaaboo akkasumas walaloodhaan bifa nama hawwatuun hojjechaa turaniiru hojjechaas jiru. Gareen milkaa'ina sagantaa kanaatiif bu'uura ta'aa jiran keessaa gareen kadhannaa isa tokkodha. Garaa guutuudhaan dargaggootaaf kadhachuudhaan sagantaa kana tumsuu irratti argamu. Sagantaa dargaggootaa keessatti saftiimii xixiqqaa jiran keessaa koree kadhataa qabnu irratti ji'atti al-lama halkan bultiidhaanii koree ivaanjelizim tiimii wajjin kadhanna. Kana keessatti ijoollonni baay'een sagantaa kanarratti kennaa ayyaanaa isaaniitti bal'inaan itti fayyadamaa jiru, itti guddachaa jiru. Isaan keessaa halkan gaafa yeroo walii wajjin kadhannu bal'inaan yeroo wal barsiisuu yerootti kadhannaa isaanii namooti ergaa garaagaraa dubbatamu illee jiraata. Kanaaf ijoollonni achi keessa jiranii kallattii kennaa ayyaanaa isaaniitti akka isaan guddatan irratti hojjechaa jirra. Biiniyaan Malkaamuun jedhama. Kanan tajaajilu garee fandireezii keessaan tajaajila. Gareen fandireeziingiin kun sagantaa dargaggootaa nuun qabnu keessatti shoora olaanaa taphata. Innis sagantaan dargaggootaa kaayyoof mul'atan ni qabu keessatti wangeela babal'isuu keessatti waan akkasii keessa shoora olaanaa taphata. Gareen fandireeziingiin kun galii nuun kallattii itti argannu keessaa inni tokko akkuma agartan kana qophee qulqulleessuu, istikarii garaagaraa qopheessinee, istikarii gurguruu, poostaarrii qopheessinee isa gurguruu, tooftii akkasumas marree gurguruu. Galii arganni kan ammoo wangeela babal'isuu irratti oolchina. Innis wangeela yeroo baanee lallabnu naannoo kanas haa ta'u naannoo kana alatti waan akka tiraanspoortii, waan akka bishaanii, nyaata waan akkasii gochuu isaan bukkee dhaabbadna. Ayyaana sababeeffachuudhaan immoo waldaa keenya keessa harka qalleeyyii jiranii, waldaa keenya alattis harka qalleeyyii jiran bukkee dhaabbachuudhaan ni tajaajila jechuudha. Gareen tajaajilaa inni kan biroon sagantaan kun qabu garee tajaajila keessummeessuu. Gareen kun sanbata waaree booda guyyaa hundumaa darabeen haala mijeessuu fi nageenyaa fi qulqullina sagantichaa haala gaariin eeguu irratti argamu. Gareen kan biroon ammoo garee diijitaal endi dookumenteeshinii. Gareen kun garee hojii gurguddaa hojjechuu irratti argamanidha. Maqaan koo Saamu'eel jedhama. Garee diijitaal endi dookumenteeshinii yookaan DDT isa jennurraadha. Gareen DDT yookaan diijitaal endi dookumenteeshinii kun kaayyoo hundaa'eef lama qaba. Inni jalqabaa wangeela mootummaa waaqayyoo bifa dijitaalawaa ta'een babal'isuu yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo hojiilee hafuuraa gama kamiin waldaa kana keessatti gaggeeffaman dookumanti godhee dhaloota nu boodaan dhufaniif ol kaa'udha. Koreen sagantaa dargaggootaa yeroo garaagaraa sagantaa adda addaa qopheessuudhaan jaalalli dargaggoonni sagantaa kanaaf qaban dabalaa akka adeemuuf yeroo waaqeffannaa addaa yookaan galgala waaqeffannaa, yeroo barumsaa fi ayyaanota sababeeffachuun jala bultii ayyaanaa qopheessaa tureera. Kunis bifa miidhagaa fi qindaawaadhaan gareewwan tajaajilaa hirmaachisuun ayyaana walitti akka fayyadamaniif sababa guddaa ta'eera. Kana keessatti dargaggoonni tajaajila irratti hirmaatan ayyaana isaaniitti akka guddataniif onnachiisuun tajaajiltoota haaraan akka ka'anis carraa bana. Ani maqaan koo Paaster Naa'ol Baqqaleen jedhama. Tajaajilaa waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuuti. Waggoota 3 kana tajaajila saafilootaaf dargaggootaa irratti hojjechaa turre. Dhugaa dubbachuuf dargaggoota wajjin hojjechuun carroomuudha. Dargaggoota irratti hojjechuun egeree waldaa kiristaanaa irratti hojjechuudha, egeree biyyaa irratti hojjechuudha. Dargaggoota irratti hojjechuun har'arra ta'anii bara dhuftu tajaajiluu jechuudha. Akka waldaa keenyaatti Waaqayyo nu gargaaree haala baay'ee nama jajjabeessuuf namatti tolu irra jira sagantaan dargaggoota. Waldaa wajjin hariiroon qabnus hariiroo baay'ee gaarii ture.
yeroo tokko tokko wanti dhaga'amu waldoota garaagaraa keessaa hariiroon waldoonni kiristaanaaf sagantaan dargaggoota wajjin qaban baay'ee dadhabaadha. Akka waldaa keenyaatti deeggarsi karaa garaagaraatiin dargaggootaaf jiru baay'ee kan namatti toluuf kan nama jajjabeessudha. Gamanumaan sagantaa dargaggootaa keenyaaf baay'ee wanti qabxii jijjiiramaa guddaa ta'e akka yaadutti qayyabannaa macaafa qulqulluuti. Qayyabannaa macaafa qulqulluu kun wanta baay'ee of keessaa qaba. Dargaggoonni maatummaa dhugaa waliin akka uuman gochuudhaan namoota garaagaraa kennaa ayyaana isaaniitti guddisuudhaan akka isaan wal baran akka umurii isaaniitti kontekestii isaaniitiin maateriyaalii qayyabannaa qophaa'e akka isaan argatan yeroo gaarii akka isaan walii wajjin dabarsan akka isaan walii wajjin guddataniif baay'ee jajjabina guddaa uumeera. Haa ta'u malee garuu ammayyuu leevelii dhumaan geenyeera jechuu miti. Akkuma biyya keenyaattis haa ta'u akka waldaa kiristaanaatti harki caalaan amantootaa akkuma biyyaatti akka Itoophiyaatti iyyuu baay'inaan dargaggootadha. Parsentii 70-80 ol kan ta'u. Akka baay'ina isaaniitti garuu dargaggoonni ammayyuu sagantaa kanarraa hirmaachaa qayyabannaa macaafa qulqulluu kana keessatti hirmaannaa gaarii qabaachaa hin jiranii. Kanaaf gama keenyaan dhaamsi nu qabnu maal inni amma ergaa garee birootaa irratti qayyabachuu edda jalqabne bubbulleerra. Dargaggoonni waldaa keenyaas dargaggoonni naannoo kana jiraatanis sagantaa kanarraa akka isaan hirmaatan dhufanii wajjin dubbii sagalee waaqayyoo akka qayyabatan barbaanna. Yeroo tokko tokko termoonni dogoggoraa yeroo baay'ee dubbatamanii sagantaan kun dargaggootaan qophaa'u malee namoota hundumaa kan hirmaachisuudha jedhama. Sagantaan keenya sagantaa dargaggootaan qophaa'u garuu nama hundumaa hirmaachisu miti. Sababni isaa umurii dargaggootaa giddu galeessa kan godhate, hubannaa dargaggootaa giddu galeessa kan godhatee fi kontekestii isaanii kan qophaa'edha. Kanaaf iyyuu sagantaan dargaggootaa kanuma dargaggootaati. Dargaggoonni naannoo kana jirtan kottaan wajjiniin dubbii sagalee waaqayyoo hirmaadhaa isiniin jenna. Ani Paaster Tasfaayee Tafarraan jedhama. Paasterii waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuuti. Dargaggummaan kilaasii baay'eetti qoodamuu danda'a. Dargaggummaan akkaataa macaafa qulqulluutti umuriidhaan hin qoodama, humnaan hin qoodama, dandeettii beekamtiin hin qoodama. Warroonni macaafa qulqulluu keessaa dargaggoota jedhamanii beekaman baay'een isaanii fakkeenyaaf Yoseef yeroo gurgurame umurii waggaa 17 ture. Sidiraaq Misaaq Abdinneegoo faan yeroo biyya Baabiloon booji'aman umurii dargaggoota waggaa 17 maddamaa gidduu turanii. Tiitoo faan Timooteos faan immoo 30-40 gidduu turanii. Duuka buutonni gooftaa guutummaan isaanii waggaa 30 irraa kaasee namni taagireel qaba waan ta'eef waggaa 30-40 gidduutti jiru jedhamee yaadama. Umuriin dargaggootaa yoo xinnaate naannoo waggaa 17 irraa eegalee hanga waggaa 40 gidduutti kilaasii baay'eetti qoodama. Sagantaan dargaggootaa yeroo ammaa kana keessatti akka biyyattiitti akkuma biyya Itoophiyaatti waldaan kan isheen qabdu keessaa inni olaanaan dargaggoota waldaa kan biraatti wajjin wal cina qabnee gaafa ilaallu haala fooyya'aa irra jira jennee yaadna. Furmaati gara fuulduraatti jiru maanni tokkoffaa barnoota dargaggoota kanaaf gahaa ta'e yeroo hundumaa abdii kutannaa malee walitti fufiinsaan kennu namoota dhimma kanaaf kakaasu waan namoota harkisu gara mana waaqayyootti jechuudha. Maanipuleet gochuudhaaf goomsuuf osoo hin taane dhugaadhumaan gara jireenyaatti fiduudhaaf waan dargaggoota kana gara dhugaatti fidu qopheessuudhaan yeroo hundumaa gara kanaatti fiduun waldaarraa hin eegama. Maqaan koo Malkaamuu Gabruu jedhama. Keessaa waldaa guutuu wangeelaa Gafarsa Buraayyuu. Garaagarummaan dargaggoota duraan turee fi amma jiru baay'ee walirraa fagoodha. Egaa dargaggoota yeroo jennu dargaggoonni abbootii umuriidhaanis tajaajilaanis dursanirraa wangeela manaatiin fuudhee dhaloota dhufuuf dabarsee kan kennu kan waaqayyo barbaadu. Egaa akka waldaa kanaatti dargagsochiin dargaggoota duraan ture amma kana hin turre nan yaadadha. Yeroo madhaabbataallee hin qabu garuu yeroorraa yerootti guddachaa dhufe kallattii baay'een babal'atee guddate sadarkaa ammarra jiru kanarra gaheera. Amma garuu haala gaariirra jira. Jaallatamtoota maatii waaqayyoo dookumentarii gabaabaan dargaggoota waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaa Buraayyuutiin isiniif qopheessine kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.